Yaaleen gasine. Nama guddatee booddee godhe. Dabje beektaa Yesuus. Waan tokko gochuu hin dandeessu. Nama boru guddatee iddoo hiriyaa gahu. Nama boru jabe. Amma sin ajaja maqaa gooftaan qat godhe kan dhaabachisi. Maqaan keenyudha. Eessa dhuftee? Yoom dhuftee? Akkamitti dhuftee? Maaliif dhuftee? Guyyaa isaa erga sinan nagaa torbee bahuutii akkaataan ittiin dhufe immoo hin beeku warra na fide malee. Warra si fide malee ati akkamitti akka dhufte hin beektu. Garuu otoo ofii wallaaliin duraan dhukkuba baay'ee dhukkubsatta mana yaalaa garaagaraa qaxxee beektaa mana yaalaa immoo maal siin jedhe otoo ofii wallaaliin dura maal keessa turte mi'ati. Dura ji'a idaariitti jammaree idaarii gaafa bultii dhachaa. Ergasii ambootti guyyaa mana yaalaa guyyaa sadii deebi'ee yeroo cinqatti hidhatu qoricha naa kennu marfee naa kennu homaa naa gochuu hin dandeenye bakka ergasii hin beeku. Isa kana isaan turatti malee hin beekuu hin danda'u. Isa kanayyuu jechuudha. Mee akkamittiin akka biyya gara biyya kana dhufte beektaa? Hin beeku akkaataan isaan ittiin dhufte. Namoonni innaa sitti man immoo akkamitti taasifamee waa'ee kennaa dhageessu namoonni immoo akkamitti dhaga'u ture? Yeroo naga'u immoo amaanuwelii geessina dhahii dhufanii akkuma tasaa as fidan malee yeroo of beeku sirma of beekuu hin danda'u innaan of beeku. Na fuuldura dhaabattu ani nama kanaas argeen beeku dhuguma ammoo duras hin beeku mana kanaa hin qabnu eessaan jira jedhee yoo yaadu katamaan jira. Malee ani dhoomaa beeku hin danda'u. Erga jakki balattee booddee eenyu agarte? Sin arge. Nan agartu ana nan beektu dur. Sin beeku. Silaa mana kanaa hin qabnu eessaan jira jedhee yeroo laalu nama kanaa sun hin qabnu eessaan jira jedhee naan laalu bulaan qoorra kan ta'u nama bira jiru. Ergasii bakka innaa gadi ba'u katamaan jira natti himanii innaa natti himanii immoo nan dhagaa bakka ergasii. Maal jedhu? Amaanuwelii geessina dhanii birrii muunuu qopheeffatanii dhufanii akkaataa isaan ittiin immoo na fidan ani beekuu hin danda'u. Amma isaantu beekaa jechuudha rakkina isaantu beekaa rakkina. Amma ati garuu fayyaadha. Fayyaadha. Amma eessa akka jirtu hin beektaa? Adeeyyudha. Paalteriidha. Isaan godhoo wariidha wara mara. Harka kutaa kana deeffadhaa. Amma maatii keessa yoo dhufanii dhugamanii sana dhugaasii ba'a malee ati ji'a sadii guutuuf maraatu turte jechuudha. Homaan beektu. Homaan beeku. Halkaniin guyyaa garaagarummaa isaa maal ture? Homaan beeku. Homaan gochuun homaan beeku. Sammuu dukkana waan ta'eef dukkana keessa maal arguu dandeessaa maal beekuu dandeessaa. Yoo sammuu keessa beeke malee beekta. Akkas maal gochuun dandeessu. Namni maal siin jedhee namni horsi qabee gadisa. Na qabee hin beekuu hin danda'u. Nama na baatus nama na qabus nama eessa na geessus homaan beeku. Ammas mati sekatarii galan? Ammas mati sekatarii wallatti na galan. Dhuftee ishee namas ga'e? Ennuu na ishee. Nama kana harka kutaa waaqayyoo kana deeffadhaa. Okay, sinan eebbisa adda keessa mirgaas qaba. Maatii kee keessaa umurii malee maraatee guyyaa balkan walii wallaalee harka namaatti kan gale otoo baratee iddoo guddaa ga'uu danda'u otoo deemee nama ta'uu danda'u maraatee akka obboleessa keenya kana abjuunsaa kan harkatti miliqe maqaa gooftaan maatii kee keessaa amma lubbuun haa jiraatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin maraatummaan maatii kee haadha kee fira kee lammii kee sababii qaalluun sababii diqimtiin sababii abaarsaan maatii kee joonjisee baratee akkam baan gaa'ilatti akkam baan ameen jechuun kana miidhalla baanaamoo otoo ameen jettanii namoota baay'ee dhuga baay'isaatu mataa keessan amma miila keessatti abidoo gosa gobbaa hin darbaa. Ijaafi fayyina taa'edha. Ilaa akkas naan jedha dhuga baay'isa kana qee namoota baay'ee keessa dukkana nakkaa jedha waaqayyo. Maatii keerraa siirraa bona keerraa gaa'ila keerraa maraatummaa waggaa dheeraa amma akkasii kan waraaname haa ta'u. Laalmaa jedhee halkanii guyyaa isaa mattan beekaa akkamitti akka dhufe mattan beekaa namni inni xiqqoo mataa dhukkubsatu maal akka ta'u agartanii deeqa xiqqoo garuu amma kan ji'a sadii halkanis hin beeku guyyaas beeku innaa fidan viidiyoo isaa innaa yuutuubiidhaan gadhiifamu agartu shaashiidhaan ija hidhanii yoo fiigellee wayitti bu'ee buruqee aakuuf nanatti man buruqee makiinaa yaada soo bo'e makiinumti illee maal godhee qabuudhaan ija hidhaniitu viidiyoo isaa jira illee dhufan guyyaa sagantaa miti maa sanyoodha biiroon ta'a noo sanyoodha biiroon ta'a naa bilbilan koottaan jedhe dhufannaa dhufan shan ta'anii tiraranii xaxanii miidhee dhufan daqiiqaa tokko lama booddee garuu miila isaatiin deemee gale. Waan akkatti eebba ariifachiisaa nama eebbisu dhiiga nama Naaziree mana keessa dhaagan. Kafaan kutaadhaan iyyaate ameen jedha.
akkasuma dhibamanii obsana kan jiran Amaanu'eel kan jiran qe'ee kan jiran maatii kee keessa hidhaa dhukkuba kan jiran saatii kana booddee fayyina haara hajaacheera. Amma nagaa keeteeti. Nagaa goote. Bakka fayyita. Ameen. Ati kana booddee bocaadha malee maraatu miti. Mi ani bocaadha malee maraatu miti. Ani bocaadha malee maraatu miti. Yaa warra biyya kootee qubatti qabi. Fayyeedhani. Fayyee. Anumatu jedhe. Fayyee. Seexana nama raachee. Seexana nama raachee. Irra ejjechuu danda'a. Irra ejjechuu danda'a. Ani fayyeera jedhe. Ani fayyeera. Fayyinni simiif haa ta'u. Guyyaa biraa maatii kee warra baatee si fide sana wajjin dhuftee dhugaa baata. Si baatanii dhufanii indee gayyoo ta'e maraatummaa keessa kan deebisan. Isaan tummoo taraa isaanii maraa ittiin gashee maraatummaa keessatti darba goota dhaqan dhugaa ta'anii yoo didanii itti naanni. Isaan tummoo taraa isaanii baatamee dhufa ati immoo dhabattee gasa maatii jiraatu. Galatoon.